السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. بلتن جرتو فيا ويا بقى جراتن بقى نقام بلتن kan nagaan nu bulchee armaan nu ga'e nagaan nu oolchuu bariin barii nagaati bari bari nagaati kan jaalalaa kan gammachuu kan bilisummaa rabbi nuuf haa godhu. Egaa baga jiraattanii baga rabbi nagaan nu bulchee armaan nu ga'e kamisa nagaan nuuf haa ta'u guyyaa guyyaa nagaan nuuf haa ta'u jiraadhaa fayyaa taadhaa kan nu daawwachaa jirtaniif kan nu hordofaa jirtan hundi galatooma rabbi khayrii isin haa yaaddatu jechaati. Dawaa tokko kaleessa uummataaf himeen ture. Namni hedduun eessaa dhageessee eessaa gartee maaliif beektaa maalirraa barteellee jee gaafina dhiyeessee ture komantiinis karaa keessaatiin illeedha. Sanirraas dubbachuu deebi'ee hangan dandeenye yaalaa fi talammataa immoo dawaa biraatiin irraa qaba. Kanallee himuuf hin barbaada obboleeyyan keenya warra itti fayyadamuu barbaaduu fi warra itti haja'uu fi waan ofii itti fayyadamee fi waan namni itti fayyadamee arge malee dawaan taane nama himuuf illee barbaadu waa kitaaba laalellee himatti hin jiru. Gaayii biyya keenyatti yeroo tokko tokko namni yookiin kitaaba laaletti dawaan akkanaa fudhaa namaan jaa waraqaa banee nama sobaa ture. Sanillee miti jechuun waan inni ofii itti fayyadamee faayidaa isaa arge tokkoo fi waan namni itti fayyadamee itti fayyade tokkoon irraa dubbadhee akka namni itti fayyadamu barbaada malee akkana lafaa keetti miti jechuu barbaadeeti. Warri viidiyoon kun haarawwata isin bira galee sheer godhuun dagatinaadha. Nuti dabalamaa maatii keenya nutaa fayyaa taajiraadha nu jajjabeessaa isin jechaati. Eegalamaan Oromoo nu jajjabeessuun dagatina. Chaanaalli keenya dadhabaadha. Chaanaala dadhabaa kana guddisa. Nu guddisa rabbi sinaa jiraachisu sinaa guddisu. Dawaan dhufeefillee isiniif himuuf jira. Isa kaleessarraa immoo nan dubbachuu barbaadu. Eessaa fuutee maalirraa baltee maaltu si barsiisellee kan jettu jira. Waan irraa baree fi akkaataan itti barallee isinitti mina fakkaata. Sababa koronaan dhufeeni zanjabilliin koronaaf qoricha, asma gurraachi koronaaf qoricha, qullubbii adiin koronaaf qoricha itti fayyadama. Yeroo hunda dhugaa dhugoo wajjin walitti naqaatii danfisaa dhugaa jedhameeti. Sababa koronaa lubbuu nafuuti nan sodaadha jee namni yeroo hunda cinqamuu fi waan san barree jechuu. Warri gaafsan asaasiyyaan isa rakkisaa turte kan attiffataa ture kan imimmaan ijaayyaa buuhaa ture kiniinaa fayyadamaa ture lapheen qufaa ture. Ani gama kiyyaan mataa kiyyaan jechuudha. Lapheen kiyyaan hin danda'u ture nin qufaa soggoon na qabnaan hedduu na rakkisa ture. Amma wanni sun irraa badee jira. Hin qabu waa takka alhamdulillah. Kan na fayyisee rabbi silaayi galin rabbi haa gahu warra fayyaa dhabe hunda rabbi haa fayyisu. Gaarummaa isaa ofiifis akkasittiin argee nama itti fayyalee akkasittiin argee jechuu barbaadeeti. Waan namni tokko tokko akkuma kanatti yookiin chaanaala guddifatuudhaaf yookiin ammoo nama dufatuudhaaf yookiin ammoo namni kana baruuf ijjee osoo hin taane akka uummanni itti fayyadamuu fi waan kana an fayyadamee arguu qofa osoo hin taane namillee akka fayyadamu irraa dubbadhe. Haa ta'uti guyyaan tokko lama yookiin torban tokko lama osoo hin taane mustamirra gootee itti fayyadamte maashaallah dawaa gaariidha. Ammallee immoo dawaa biraa warra gaafate jira achumarraan darbee. Dawaa ilkaanii warra ilkaan yeroo dhiigutu jira yeroo kaan ammoo nyaatutu jira yeroo kaan ammoo nyaata sheenutu jira ilkaan keessa. Yeroo kaan ammoo ilkaan kun akkuma kanaan ka'eetuma nama dhukkubeetuma nama dhiiga dhaabutti jira jechuudha. Kanaayis ilkaan kun yoo asaasiyyarraa kan taatu taate qoricha isaadha. Amma ajuuna ittiin ilkaan rigatan kanan isin agarsiisuu barbaada. Hedduu faayidaadha. Hedduu warra ilkaan dhukkubu inni ittisa. Gogaa ilkaan hedduu jiru kanallee walitti oofa. Dhukkubbii ilkaaniitiifis qoricha jechuu barbaadeeti. Kanaas ammoo waan hin argee fi waan namatti fayyadame beekuun siniin jecha jira malee lafaa ka'eetii miti. Siniin agarsiisa. Ni agartan jee namana. Kuni amma warra xabiitiif gaarii. Warra xabiitiif gaarii. Garuu inni suni sharikama kana tahee diimaa isaati yookiin gamni kuni akka diimaati. Gamni maddiin tokko diimaadha. Amma kuni akdara qaba rungaadee yookiin ammoo magariisa qaba malee diimaan qabu jechuudha. Xabiidha kuni sharikaa kana tahee diimaa isaa gama tokkorraa diimaa asirraa qaba. Akkatti qallatee tun taane kaamiluma sammaddiin kun diimaa ta'ee diimatee kara daalachatti dhufa. Walakka kanaas akkana diima. Santuun warroota ilkaan isaanii yoo dhukkubaniis yookaan ammoo nyaata qabaatan yookiin ilkaan isaanii dhiigu
warra akkasiitiif santu qoricha santu dawaadha akka itti fayyadamtanii of fayyadda jechuun barbaada kanallee obboleeyyan akhiraa. Ilama fakkeenyaaf ilkaan irratti ni mul'ata. Ilkaan ni mul'ata na fakkaata irratti. Ilama gama kanaan waan jiru gogaa ilkaanii jidduu jirus akkaataatti jirullee in agarsiisaa jechuun kana kaameraa irratti siniisee jira irraa hubattan. Kanaafuu yoo ofiifillee qabaatuu dhabdan nama uzurii kanaan rakkataa jiruuf itti himuu dandeessanii maajuunni hedduun amma ilkaan namaa kaan keessa ni gurraachessa kaan amma maajuunuma arge biteetii itti fayyadamaa jechuudha. Kaan ilkaan kana daarii qarqara walakkaa isaadhaa gurraachessa kaan ammoo ilkaan kanatti nyaataa godha kaan ammoo asaasiyyaasitti godha jechuudha. Gaafsan ilkaan namaa ni dhukkuba kaan ammoo gaarii gatanii dhiiga waa hedduu nama fida maajuunni kun yoo eeggatan malee. Kanaafuu warroonni ilkaan keessan inni silaa uraa qabu uraadhaa sun dhukkubsateera duraanuu riguu dhabaaf ilkaan nama urataa waan akkasiiti. Ilkaan nagaaya qabu tokko keessa yookiin si dhukkubaa yookiin si nyaataa yookiin ammoo si dhiigaa waan saniif kanatu gaariidha. Hin dagatinii itti fayyadamii. Warra maajuun hin fayyadamne mukaan fayyadamulleen yoo ilkaan kan si dhukkubu taate kanaaf fayyadamtee laaluu qabda jarrabuu qabda jechuu barbaadeeti. Dawaa rabbi siniif haa godhu kan namaa godhu dawaa rabbii kan nama fayyisuus rabbii kan nama jiraachisus rabbii kan nama ajjeesus rabbii kan borummoo nu kaasus isumaa jechuudha. Fatawakkaluu in kuntum saadiqiin jee jira. Yoo isatti tawakkaltan fayyaan sin harkan jiru rabbi harka jira ni fayyitanii jechuudha. Yoo isatti hin tawakkallee dawaa feetee godhattu ati achumaanuu dhibamaa deemta malee wanni si fayyisu hin jiru. Kun amma kan warri tawakkale rabbitti shimbirroon kinfii malee deemte jechuudha. Rabbitti tawakkalte kinfii ishiidhaa miila malee utuu lafa hin gahin deemte rabbitti tawakkallaan akkasii isaatu uume warri rabbitti tawakkale akkatti jiraatu isumaatu hin jiraachisaa jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa umrii dheeradhaa bultiin nagaa ta'e armaan nugees nagaan nu oolchuu bariin barii nagaa ta'u jumaa dhufus jumaa gaarii rabbi nuuf haa godhu kamisis guyyaa gaarii rabbi nuuf haa godhu fayyaataa jiraadhaadhaa oolmeenyi nagaa nuuf haa ta'u wanniin kanallee isin himuu barbaadeef nama nagaafatee jira keessaan dhufee hayyee asaasiyyaa funyaanii yookiin ammoo ijaa yookiin kan laphee nuuf himte ilkaanii hoo wayii dhageessee jechaan na dhufe kan ammoo dawaa kana nama ilkaan dhukkubuu itti fayyadamee yoomma maajuuna biraatiin yookiin ammoo rigaa biraatiin kan rigatu taate nama dhukkubuu jira jechuu. Kanaafuu itti fayyadamaa warri ilkaan sineeshaa jiru hin rakkatinaa kun faayidaa ilkaaniiti jechuu barbaadeeti. Ilkaan kun immoo hedduun isaadhaa asaasiyyaadha innis waan bittanii wallalle kan nama dhiisus kan nama nyaatus kan nama uratus asaasiyyaadha. Dhukkuba asaasiyyaa kun gosa hedduudha. Kanaafuu fayyaataa jiraadhaadhaa rabbiin dhukkuba waan ta'e nurraa haa fageessu fayyaa rabbi isiniif haa kennu hawaasni bal'aan nu daawwachaa jirtan galatooma. Warri viidiyoon isinitti jee yookiin isinitti tolee dawaan kun illee isin gammachiise sheer laayik hin irraanfatina. Tanas jiruun ni mala yoo isin hin ajaa'ibin ila kunooti yoo isin hin ajaa'ibin wal bukkee jirti wanti akka teessi yoo isin hin ajaa'ibinis tana yoo isin ajaa'ibe tana akkasitti walii gallaa fayyaataa jiraadhaadha garuu nama guddaadha nu ijaarsa muxawwaadha kana jettanii muxawwaan rabbi khayrii isin haa yaaddatu rabbi nagaa isin haa godhu salaamu alaikum.